hiriyoota qabdu sinachi hiriyoota waliin leenjitanii baatan qabdu kan waliin lolaa jiru kan illee yaada kana deebanii arguudhaaf carraa qaban akkasuma jirtan baruudhaaf carraa qaban jiraachuu malu. Jara kanaaf dhaamsa maaliidhaan? Dhaamsa ani qabuu fi ijoollee achitti hafan kana yookiin hiriyoota kooti isaan kalee gaddaa achi keessatti caakkaadhaa bosonaan lolaa jiru kuni biirasabii garaagaraati Amaaraadhaa Tigireedhaan hojjechaa turan. Garuu immoo nasii qabsaa'ee uummata kootiif jedhee dhaabbatu kuni Oromoodhuma akka keenyaati. Oromoodhuma akka ijoollee achi keessatti hafaniiti. Oromoodhuma akka keenyaati jechaadha. Nama ambiraatii miti nama afaan Amaariffaa yoo natti haasa'e as keessatti tokko yoo hin argine. Kanaafuu yoo danda'amee miseensa achitti hafe kun yookiin ijoolleen achitti hafan kun gara waraana kanaatti dabalamee waraana kanaa wajjiniin akka lolu kana gochuu yoo dadhabe yoo sodaate achumaan akka keessaa gara maatii isaatti galu dhaamsa jedhuun qaba. Dhaamsi hiriyootaan koo achitti hafaniif qabu karaa kamiinus taanaan karaan amma isaan irra jiru sun karaa zeeroo fi karaa duwwaadha waan ta'eef tokkoon chaansii isaan qaban jechuudha. Tokko dhiisanii gara waraana adda bilisummaatti makamu. Lammaffaa immoo dhiisaniiti yoo danda'ame meeshaa isaanii qabatanii uummatatti kennu yoo hin danda'ame ta'e gatanii carqii sibiilii isaanii uffatanii badanii maatii isaanii bira galanii maatii fi of tajaajilanii jedhan.